Obboloota koo addunyaan keenya kun jijjiiramtee jirti. Guyyaa guyyaatti nama ishee faana yaada jijjiiramaa qabuuf badhaasa gurguddaa laachaa jirti. Namoonni hedduun Itoophiyaa keessa ta'anii biyya alaatti faranjiin mindeeffamanii ji'a ji'aan maallaqa kumaatamaan lakkaa'amu argachuutti jiru. Egaati akka durii dargaggoonni keenya maallaqa doolaaraan argachuuf jireenya isaanii jijjiiruuf kana booda dargaggoonni keenya beelaan hongeen galaanaan lubbuu isaanii dhabanii akkasumallee shamarran keenya shiftootaan gudeedamuun qaban. Egaati obboloota koo abshaala ta'uu qabna. Asuma teessanii maallaqa doolaaraan argachuu ni dandeessu. Akkamitti akka ta'e tokko lamaan waliin ilaalla. Egaati obboloota koo baay'een keessan kanaan dura viidiyoo waa'ee hojii online irratti hojjetame argitanii viidiyoo sana ilaaltanii hojii sana eegaltanii dhumarratti wanti sun soba ta'e baay'een keessan itti gaabbatanii jiraachuu dandeessu. Kun anaan illee waan na hojjechaa turedha. Garuu an chaanalii kiyya kanarratti waan isin barbaachisu waan dhugaa wajjin kan wal qabate qofaadha kan inni isinii qabadhee dhufe. Sababi isaas har'a waan sobaa yoon isinitti hime bor isin faamilii koo taatan na wajjiniin imaluu hin dandeessan. Isin anaaf maatii koo obboloota koo firoottan koodha. Akkamitti waan sobaa isiniif qabadhee dhufa. Matuma waan isinii qabadhee dhufe kana yoo barbaadan sirriitti itti qorachuu dandeessu. Wanni kun waan dhugaa wajjiniin wal qabateedha jechuudha. Garuu waan isin hubachiisuu barbaadu tokkotu jira. Oromoon yeroo mammaakuu akkas jedha. Jecha kana yeroo baay'een fayyadama. Abbuqqadheen nyaadhaan hudhee nama ajjeesaa jedha. Egaati obboloota koo waan hundumsaa obsa nama gaafataa jechuudha. Obboloonni keenya dur ta'u arras lubbuu isaanii aarsaa godhanii beela'anii baay'ee dadhabanii biyya ormaatti dararaa hedduun irra ga'eeti kan nama ta'anii kan bareedanii kan miidhagan wanni tolatti argamu hin jiru. Aarsaa kaffaluu qabna. Namni takka biqilaa dhaabee firii isaa irraa argachuuf dirqama biqilaa sanaaf kunuunsa gochuu qaba. San booddeedha ija gaarii kan irraa ciratu. Isinis waan takka amma eegaltanii ammuma ija isaa irraa cirachuuf kan deemtan yoo ta'e waan milkaansa keessanii kan nama yaachisudha. Egaati hojii onlaayinii maallaqa hedduu argamsiisuu danda'an jireenya namoota hedduu jijjiiraa jiran shan isiniif qabadhee dhufee jalqabaa kaasnee hanga dhumaatti waliin ilaalla. Tokkoffaa irratti yuutuubiidha. Yuutuubiin ulaagaa adda ta'e kan hin gaafanne hedduun keessan eegaluu kan dandeessanii fi beekumsa galmalee kan hin gaafannedha jechuudha. Namoonni hedduun yuutuubii eegalanii jireenyi isaanii jijjiirame yuutuubiin baay'ee beekamanii maallaqa kumaatamaan lakkaa'amu argachuutti jiru. Yuutuubii eegaluuf maal akka isin barbaachisu maal akka gochuu qabdan ulaagaa hundumaa viidiyoo yeroo darbe irratti isiniif qoodeen ture. Video sana chaanalii kiyya kanarra waan jiruuf deemtanii ilaaluu dandeessu.